Nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu isiniif haa ta'u jedha. Daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya bakka jirtan hundumaatti Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jedha. Yeroo baay'ee fuula keessan duratti dhiyaadhee ergaa Waaqayyo kan isinii dabarsu an obboleessi keessan ergamaa Israa'el Bantiidha. Waldaa Ifa Kakuu Haaraarraa yeroo baay'ee sagalee Waaqayyo qabadheen fuula keessan duratti dhiyaadha. Kanaaf arrasii bifa haaraatiin fuula keessan duratti dhiyaadheen jira. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha mata dureen guyyaa irraa qabadhee dhufe Waaqayyo sitti mul'ata. Sagalee jedhamuun qabadhee dhufe Waaqayyo sitti mul'ata. Kallattii ati jirtu irratti, adeemsa ati keessa jirtu keessatti, jireenya ati keessa jirtu keessatti Waaqayyo sitti mul'ata yookaas gara kee dhufa Waaqayyo waan jedhamuun dubbachuu barbaada. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Innis seera ba'uu boqonnaa 3. Seera ba'uu boqonnaa 3 kana gaafa ilaaltanii Waaqayyo yeroonni garbicha isaa Museetti yeroonni itti mul'ate argina. Garbicha isaa Museetti yeroonni itti mul'ate. Yeroo jalqabaaf garbicha isaa Museetti yeroonni itti mul'ate argina. Garbicha isaa Museetti boqonnaa 3 lakkoofsa 2 kanarratti gaafa dhaxxanii dubbifattanii achitti tokkumaa kaaseen dubbisa. Museen bushaayee turoo abbiyyuusaa luba Miidiyaan in tiksa ture. Gaaf tokko bushaayee lafa onaa keessaa dabarsee gara Horeeb tulluu Waaqayyoo isa Siinaa jedhamu dhufe. Achitti ergamaan Waaqayyoo arraba ibiddaa isa wuxii qoraattii tokko keessaa boba'u keessatti Museetti mul'ate jedha. Museetti mul'ate. Museenis gara wuxii qoraattichaatti ilaale. Kunoo wuxicha irratti ibiddi in argama ture garuu hin gubanne jedha. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Egaatii dhaloonni Musee maal fakkaata isa jedhamuu fi dhaloonni Musee akkaataa inni itti dhufee mana Fariyooniin galee seenaa keessaa ilaaluu dandeessu. Darbee immoo deemee dhaqee mana Phooxifaaraa akka inni galee seenaan sagalee Waaqayyoodhaa hin dubbata. Iddoo kanatti garuu ituma mana Phooxifaaraa mana abbiyyuusaati bushaayee yookaas immoo reettii ituu eeguu gara gaara Kooreebitti ol ba'ee jira macaafni qulqulluun. Gara gaara Kooreebitti gaafa ol ba'u gaara Kooreeb irratti abiddatu boba'a. Abiddi kun wuxii qoraattii waan jedhamu qabateetu boba'a. Samaa itti asii ol boba'a. Gaafa boba'u abiddichi baay'ee boba'aa jira garuu wuxiin qoraattiin abiddi keessaa boba'u sun garuu gubachaa hin jiru. Egaatii wuxii qoraattii waan jedhamu kana keessaatii abiddi boba'a. Abiddichi wuxii qoraattii sana hin gubu. Waan jiidhaadha wantichi keessaatii hin gubu. Keessa darbee boba'a. Museen dhaabatee ilaala gaara Kooreeb irratti. Gaara Kooreeb irratti dhaabatee gaafa ilaalu wantichi gaafa dinqisiisu maa inni qoraattii kana keessaati hin gubatu wantichi yookaas wuxii qoraattiin kun hin gubatu. Abiddi garuu keessaa boba'a maal jechuudha kun jedhee gaafa inni dhaqee itti siqee ilaalu sagalee Waaqayyoota achi keessaan Museetti mul'atee Musee iddoon kun iddoo qulqullaa'aa sababa ta'eef qobee kee baafadhu ittiin jedheedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa jalqabaa Waaqayyo Museetti iddoo sanatti gaafa inni itti mul'atu argina. Maaliif itti mul'ate Museetti gaafa jedhamu sabni Israa'el rakkoo guddaa keessa jira. Waggaa 430 dararamaa jira. Waggaa 430 rakkina guddaa keessa jira. Garbummaa jala jira. Rakkina keessa jira. Dararamaa jira. Mirgi isaa ilkaa fuudhamee jira. Rakkoo guddaa keessa mudatee jira. Waggaa 430 jechuun wanta salphaa yookaas wayyaraa miti. Rakkina akkasii keessa utuu jiru Waaqayyo jalqabaa saba Israa'eliin karaa Musee ergachuudhaaf Museetti mul'ata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a Waaqayyo sitti mul'ataan ergaa kooti. Maqaan Gooftaa bara baraan eebbifamu. Musee keessaan Waaqayyo warra Israa'eliin argachuu barbaade. Musee keessaan Waaqayyo warra Israa'eliin rakkina kee baasuu barbaade. Musee keessa darbee Waaqayyo warra Israa'el warra waggaa 430 rakkate sana warra waggaa 430 karaa dhabe sana warra karaa dhaban sana karaa itti baasuu barbaade. Har'a maqaa Yesuusiin kallattii ati jirtu irratti Waaqayyo karaa sitti baasa. Kallattii ati jirtu keessatti Waaqayyo sitti mul'ata. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Egaatii gaafanni abidda boba'u kana ilaaluu dhaqu Waaqayyo gaafatti dubbatu maal jedha? Museedha. Musee iddoon kun iddoo qulqullaa'aa saba ta'e qobee kee baasitti jedha. Sanaan booda Museen of ilaaluu jalqabe. Qobee isaa irraa baasuu jalqabe. Seera ba'uu kana irratti gaafa ergaan Waaqayyo akkasitti Musee bira dhufu seerumti ba'u kun maqaan isaa warra Israa'eliin baasuudhaaf kan barreeffame.
Orra Israa'eliin garbummaa jira. Orra Israa'eliin rakkina jira. Orra Israa'eliin lola jira. Orra Israa'eliin haala isaan keessa jiran keessaa baasuudhaaf kan barreeffame ture jechuudha. Maqaan Waaqayyoo barbaraan eebbifamu. Isa keessattidha. Ergaan kuni karaa Museedhaa kan barraa'ee jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Egaati Museetti ergaan kun gaafa dhufu, mul'ati kun gaafa itti dhufu, Museedhaan beenu dhaqiitii qomee kee ofirraa baasi. Qomee kee ofirraa baasi. Fuula koo irratti argamuudhaaf qomee kee ofirraa baasi. Sin barbaada qomee kee ofirraa baasi. Wanta sirra jiru ofirraa baasi. Waan sitti hin tolle ofirraa baasi. Waan naanna danqu dhaqee ofirraa baasi. Kottuutti hin jedha Waaqayyo. Yeroo baay'ee asirratti ergaan isinii dabarsee darbuu barbaadu tokko namoonni waaqeffannaa adda addaa waaqeffatanii gara maalitti fudhatu? Qomee isaanii isaan kaawwatan kana ofirraa baasutti ni dhaqanii isa ofirraa baasu. Mana qulqullummaa isaanii bira gaafa ga'anii qomee ofirraa baasu isuma kaawwatanii adeeman. Caammaa ofirraa baasu. Sharaa ofirraa baasu. Kana miti wanti ta'uun irra jiraatu keessa isa jiru barbaada Waaqayyo. Laphee keessaa barbaada. Jireenya keessaa barbaada. Isaadha Waaqayyo kan inni barbaadu. Isa dhaqii qulqulleeffadhuu kottuudha maleessaati. Uffannaa ofirraa baasii miti. Qomee ofirraa baasii miti. Caammaa ofirraa baasii miti. Sharaa adda addaa ofirraa baasii miti. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Dhaqiitii jireenya kee qulqulleeffadhuu kottuudha. Jireenya kee qulqulleeffadhuu kottu akkan si argu yoo barbaadde, akkan si wajjin haasa'u barbaadde, akkan si ergadhu yoo barbaadde, dhaqiitii jireenya kee qulqulleessii kottu. Har'a Waaqayyo sitti mul'ataan ergaa gosa jalqabaati. Maqaan Waaqayyo barbaraan eebbifamu. Gaafa Waaqayyo sitti mul'atu maaltu ta'a isa jedhamuufi boqonnaa sadii tokko kaastanii amma 8tti ergaan dubbadhu bira geessanii ilaaluu dandeessu. Gaafa Waaqayyo sitti mul'atu maaltu ta'a gaafa jennu wanta argitee hin beekne tokko si agarsiisa Waaqayyo. Waan argitee hin beekne tokko. Museen naa fudhatanii ilaaltan dhalachuu isaati kaasee waa hin argine arguu jalqabe. Dhalachuu isaati kaasee mul'ata argee hin beekne tokko arguu jalqabe. Arra sa'aatiin iddoo kana ergaa kana dubbadhu kaasee Waaqayyo ija kee banuudhaan mul'ata addaa tokko si agarsiisa. Mul'ata addaa tokko arguu jalqabda. Yoo ciifte mul'ata argita. Yoo kaate mul'ata argita. Yoo tajaajilte mul'ata argita. Waaqayyo ija hafuuraa kee banee mul'ata argitee hin beekne si agarsiisa. Ija hafuuraa kee banee addunyaa haaraa sitti agarsiisa. Addunyaa haaraa keessa si galcha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Museen mul'ata haaraa arguu jalqabe. Iji isaan baname jechuudha. Iji isaan baname waan argee hin beekne arguu jalqabe. Lakkoofsa 2 irra gaafa dhattanii ilaaltan waan argee hin beekne tokko arguu jalqabe. Kanaaf obboloota obboleettii obboleessa abbaa koo haadha koo waan ergaan isiniidhaaf Waaqayyo waan isin argitanii hin beekne isin agarsiisa. Ani dadhabaadhaan jedhina. Ani bakka iji koo hin banamne hin jedhina. Ani waa arguu hin danda'u hin jedhina. Har'a ergaan kun gaafa darbuu kaasee Waaqayyo ija kee banee Waaqayyo laphee kee banee mul'ata haaraa si agarsiisa. Mul'ata haaraa arguu jalqabda. Inni lammaffaan gaafa Waaqayyo sitti mul'atu inni lammaffaan maaltu ta'a? Ofii kee arguu jalqabda. Mul'ata duwwaa utuu hin ta'in ofii kees arguu jalqabda. Eenyummaa kee arguu jalqabda. Eessa akka dhaabattee jirtu arguu jalqabda. Eessa maaliin akka jirtu arguu jalqabda. Of si agarsiisa Waaqayyo. Ati eenyu akka taate Waaqayyo sitti dubbata. Ati eenyu akka taate. Innaa Museedhaan maalitti hin jedha Waaqayyo? Iddoon kun iddoo qulqullaa'aadha. Lakkoofsa isaa irra gaafa dhattanii ilaaltan. Iddoon kun iddoo qulqullaa'aadhaati. Beenna qiitoo of qulqulleessii kottu. Ofiisaa yeroo Waaqayyo itti agarsiisu argina. Gaafa mul'atu Waaqayyo gara keenya dhufu of arginaa jechuudha. Jireenya keenya arginaa jechuudha. Mana keenya arginaa jechuudha. Kan namaa duwwaa utuu hin ta'in, kan obboleessaa kan obboleettii duwwaa utuu hin ta'in, ofii keenya jalqaba arguu jalqabna. Jireenya keenya arguu jalqabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Of si agarsiisa Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin irraa kaasee of arginsiin jedha. Inni gara biraan orraa garbummaa jala jiran baasuu jalqabda. Gaafa gam gaafa mul'atu Waaqayyo gara keessan. Gaafa mul'atu Waaqayyo gara kee. Orra garbummaa jala jiran, orra rakkina keessa jiran, orra dhiphina keessa jiran, orra lola keessa jiran, orra qabamanii jiran, orra dararamaa jiran, Waaqayyo akka hidhattee baaftu si godha. Akka hidhattee baaftu si godha. Lakkoofsa 7 irra ilaali. Iyya garboota kootii dhagaheera. Iyya saba kootii dhagaheera. Kana booda isaanii naa baaftanii yeroo inni Musee kaasu argina. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifama. Kanaaf ayyaana akkasii si wajjin ta'a. Humna akkasii si wajjin ta'a. Gargaarsa akkasii si wajjin ta'a. Eebba akkasii si wajjin ta'a. Waaqayyo sitti mul'achuu isaarraan kan ta'e. Inni gara biraan namoota baay'eedhaaf Waaqayyo eebba si godha. Namoota baay'eef eebba akka taatu si godha.
Namoota baay'eef karaa akkati taasisu godha. Namoota baay'eef moo'icha akkati taasisu godha. Namoota baay'ee akkati baaftu si godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 8 ilaaluu dandeessa. Kanaaf Waaqayyo gaafa sitti mul'atu waan kana arfaniin si yaadata. Inni tokkoffaan waan argitee hin beekne si agarsiisa Waaqayyo. Inni lammaffaan ofii kee akka argitu si godha. Inni sadaffaan namoota garbummaa jalaati, rakkina jalaati, qabaa jalaati, lola jalaati akkati baaftu si godha. Inni arfaffaaf inni dhumaadha. Eebbaaf si godha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna sagalee kanarra dhaabanne. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Hallelujah. Laaraa baagaa diyaa baagaas. Hee laaraa baagaa gaagaabo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo gooftaa sa'aatii kanaa kaasee sin kadhadha. Saba si dhagaa jiru kanatti, saba si dhaggeeffachaa jiru kanatti, karaa jiru irra dhaabatee, mana jiru keessa taa'ee, rakkina jiru keessa taa'ee, lola jiru keessa taa'ee, dhiphina jiru keessa taa'ee, namoota si dhaggeeffachaa jiru kan maqaa Yesuus Kiristoosiin ati dhaqeetti mul'adhu. Jireenya isaaniitti mul'adhu, mana isaaniitti mul'adhu, gaa'ela isaaniitti mul'adhu, hojii isaaniitti mul'adhu, yaada isaaniitti mul'adhu, waan isaan keessa jiran kee baasuuf maqaa Yesuusiin itti mul'adhu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gooftaan namoota hedduutti mul'atee namoota hidhaa keessaa baasu akka qabu ofirri Waaqayyoo natti dubbachaa jira. Namoota lola keessaa baasu, namoota rakkoo adda addaa keessaa baasu, dhiphina adda addaa keessaa namoota akka baasu. Afurri Waaqayyoo ergaa kanaan akka baasu natti dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ba'umsisiif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin qaba adda addaa jalaa ba'i. Maqaa Yesuusiin hidhaa adda addaa jalaa ba'i. Mul'ati kun sirraa dhufu. Mul'ati Musee irra dhufe kun sirraa dhufu. Yaa Waaqayyo waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Maqaan kee ulfaatu. Saba kana gargaari. Saba kana oolchi. Saba kana baasi. Saba kana hiiki. Hin gootaa si haa galatu. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Egaatii namoonni ergaa kana teessanii nu dhaggeeffachaa jirtan kallattii adda addaarraa ergaa kana nu dhaggeeffachaa jirtan namoonni isinitti tole ergaan kun isinitti tole sabiskiraayib gochuudhaan sheer gochuudhaan namoota gara biraa akka ga'u gochuu dandeessu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu eebbifamaan isiniin jira.